Daawwattoota keenya akkam jirtu qophii har'aa irratti qophii addaa qabadhee tan dhiyaadhe. Yeroo ammaa ummati keenya sadarkaa adda addaatti qabsoo gaggeessaa jira. Ummati keenya rakkoo garaagaraa keessa jira, wal'aansoo adda addaa keessa jira. Wal'aansoo kana keessatti immoo jaarmiyaaleen hawaasaa adda addaa maal hojjechaa jiru, waldaaleen amantii garaagaraa maal hojjechaa jiru kan jedhu irratti kan xiyyeeffate qophii tokkoon qabadhee dhiyaadhe. Keessummaan qabaa, keessummaan keenya ofuma beeksisuudhaan sagantaa keenya nu jalqabu. Keessummaan keenya mee eessarraa akka dhuftanii fi maal akka hojjettan eenyummaa keessan nu beeksisa. Maqaan koo Lubaa Lamuu Xilaawun jedhama. Waldaan keenya maqaan isaa Waldaa Abdii Jiraataa Kiristaanaa Oromoo Awustreeliyaa jedhama. Hedduu galatoomaa. Mee waldaan keessan kun waldaan Abdii Jiraataa akeekni isaa maaliif dhaabbate? Akeeki waldaa keenyaas immoo amantoota naannoo kana jiranii walitti qabanii sagalee waaqayyootiin guddisuutii fi walii wajjin jajjabaachuudhaa fi dubbii sagalee waaqayyootti hundeeffame wajjin barachuudhaan. Utubaan waldaa keessanii hoo maalirratti hundeeffame? Maayinni wanti inni ittiin bulu? Seerri isaa, akeekni isaa, hundeen isaa maayinni? Sagalee waaqayyoo irratti, wangeela irratti hundeeffama. Kan keenya dubbii sagalee waaqayyooti. Wangeela gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa barsiisaa ture barsiifna. Akkuma amantoota warra kaanii dubbii sagalee waaqayyoo irraa alam baanu dubbii sagalee waaqayyooti kan nuyi barsiifnu jechuudha. Wangeela irra dhaabbanneeti kan nuyi barsiifnu. Wangeela irra yeroo dhaabbannus immoo jireenya isa darbe irraas immoo gara fuulduraattis immoo akkamittiin jiraachuun akka isaan irra jiraatanii jireenya maatii, jireenya naamusummaa, jireenya waaqayyummaan jiraachuu, jireenya waaqayyo duukaa bu'u, jireenya Kiristoosiin qabaatanii deemuudha kan nuyi barsiifnu. Dhugaadhumatti namni amantii isaatti guddachuudhaaf akka sagalee waaqayyootti guddachuudhaaf jireenya bara baraa argachuudhaaf dubbiin sagalee waaqayyoo hundeedha. Dubbii sagalee waaqayyootiin jiraachuun barbaachisaa waanta ta'eef kiristaanonni warri dubbii sagalee waaqayyootti amananii fi jireenya dubbiin sagalee waaqayyoo karaadhasii jireenyas waanta ta'eef kanaaf gara dubbii sagalee waaqayyootti gara jireenya bara baraatti galchuuf irratti hojjechuudha jechuudha namoota. Naamusaan akka isaan guddatan dubbii sagalee waaqayyootiin akka isaan guddatanii gara caalutti immoo jireenya bara bara akka isaan argatanii fi sagaleen waaqayyoos akka jedhu jireenya raafaa jireenya badhaadhummaan isinii kenna kan jedhu sagalee waaqayyoo irratti hundeeffamneen kanaafuu namoota keenya naamusaa fi dubbii sagalee waaqayyootti akka isaan guddatanii jireenya bara bara argataniif. Waldaan keessanii qabsoo uummata Oromoo itti adeemaa jiruu fi keessatti argamu kana akkamitti ilaala? Dhugaadhumatti waldaan keenya waldaan afaan Oromoo ergi banamee ergi siyaasi keenya jabaachaa dhufeetidha kan afaan Oromoon barachaa dhufu. Kanaafuu wangeelli keenya rabsamee namoota kana hunda bira ga'uunis immoo qabsoo kana keessaa kan arganne waanta ta'eef waa'een saba keenya nu dhiba. Waa'ee saba keenyaa kadhanna yeroo hundumaa keessatti waldaa keenya keessatti waa'ee saba keenyaa fuula waaqayyo dura keenyaa dhiibbaa fi roorroo saba keenya irra jiru waaqayyoon hin kadhannaa gargaarsas immoo iddoo adda addaatti saba keenyaaf kan barbaachisu waldattiin kun gochaa jirti. Fakkeenyaaf Liibiyaa keessatti baroota darban keessa rakkoo irra jiru waldaan keenya gargaarsa guddaa gooteetti akkasumas immoo Sudaan keessatti ijoollottan biyyarraatii fudhatamanii deemanii daa'immannoota Sudaan keessatti baay'ee rakkachaa turanii waldaan keenya bira geessee gargaarteetti. Akkasumas immoo Keeniyaa keessatti Boorana keessattis immoo waldaa ijaaramaa jiru bira waldaan keenya dhaabbattee gargaarsa guddaa gochaa jirti. Akkasumas naannoo kanattis immoo waan barbaachisu dhaabota ijoollee galtee gargaarsa adda addaa gootii waldoota addunyaa wajjinis olii galtee wanta barbaachisaa ta'e saba keenyaaf gochaa jirti jechuudha waldaan keenya. Rakkoo uummata Oromoo jiru akkamiin hiikuudhaaf yaala waldaan kan keessan? Rakkoon saba keenya irra ga'u rakkoodhuma keenya waanta ta'eef yeroo hundumaa akka nu dubbaddetti waa'ee saba keenyaa hin kadhanna gargaarsa barbaachisaa ta'e fakkeenyaaf karaa waldaa tokkummaa warra wangeelaa warra addunyaa wajjin hidhata qabnuuni karaa saba keenya gargaaru irrattis immoo mari'achaa jirra maal akka goonus irratti maree gochaa jirra akkasumas immoo baroota darban keessattis immoo gargaarsa gooneerra karaa hidhata waldaa kana
ammas dhaabota naannoo keenya jiranii wajjin waliigallee waan saba keenya barbaachisu kan jedhu waldaan kun gargaaruudhaaf karaa agarsiisuudhaas immoo gargaarsa hin gooti. Waldaan keessanii waldaalee amantii kaan waliin hidhata inni qabu maal fakkaata? Waldaa warra wangeelaati, waldaa tokkummaa kiristaana Oromoo warra wangeelaati biyya lafaarratti nuti membarii sanaati jechuudha. Membarii waldaa sanaati. Nus immoo waldaan keenya boordii waldaa sanaa keessa waan jirtuu fi waldaan kuni waldoota isaan jala jiranii irratti xalaa barreessee akka isaanii waa'ee saba keenyaa itti dhagaame waaqayyoon kadhatanii fi guyyaa kadhannaa adda akka godhamuu fi roorroo fi dhiibbaa saba keenya irra ga'e kun waan nu gaddisiisee fi waldooti addunyaarra jiran waldooti membarii boordii kaawunsilii ta'an hundi kunuyyuu akka dhaggeeffatanii deebii nuu kennanii fi waaqayyoon akka kadhatanidha kan gooname jechuudha. Amma akkuma beektanii biyya keessatti wal'aansoo guddaatu mootummaa Itoophiyaa wajjin gaggeeffamaa jira. Uummata Oromoo jaarsaa jaartii sheekaa luba otoo hin jedhiin namni hundumtuu wal'aansoo gaggeessaa jira. Diddaa uummata Oromoo gaggeessan irratti lubi tokko magaalaa Mandiirraa kitaaba qulqulluu qabatanii ijoollee qabatanii hiriira ba'anii hiriira kana irratti immoo mootummaan Itoophiyaa waraana isaatti bobbaasee qawweetti dhukaasaa ture. Akka waldaa amantii tokkootti gochaa sana akkamitti ilaaltu waan mootummaan sun godhe? Mootummaan amma biyya keessa jiru kuni waa'ee saba keenya irratti waa'ee namummaa hin qabu. Abbaa fedhayyuu taanaan ijoollee taanaan namas akkasuma peacefully yeroo isaan gara waaqayyotti iyyanii lubooti ba'anii waaqayyoon kadhatanii xiitiidhaan malsii deebii kennuun isaanii kuni baay'ee nama gaddisiisa. Akkasumas ijoollota qalama baatanii deemanii daa'immoota ola deemaa deemanii yeroo isaan ajjeesan nama gaddisiisa. Kuni dhugaadhumatti gadda guddaadha. Maaliif namni waa'ee isaa waaqayyotti dhiyeeffachuudhaafis akkasuma mootummaan sun akka dhaga'u mootummaan addunyaa akka dhaga'u yeroodhuma karaa naamusaa dhiyeeffachuu irratti ka'uudha. Kanaafiyyuu baay'ee nutti dhaga'ameera. Dhugaadhumatti isa durii caalaa sabni keenya harka ol qabatee yeroo ammaatti ka'ee waa'ee mormii saba keenya irra jiru karaa hundumaa isaa danda'amu siyaasa keessa jiran karaa siyaasaa warri karaa amantii jiran karaa amantii harka ol qabatanii diina nutti dhufe kana tokkummaan ofirraa finciluudhaa fi dhugaansaa yeroonsaa yeroo ammaati. Haala amma deemaa jiru biyya keessatti keessaa dhumaatii uummata Oromoo irra ga'aa jiruuf gama keessaniin akka waldaatti maal gochuutti jirtu? Dhugaadha sagantaa qabnaa akkuma waldaan addunyaa sagantaa nuu baaseenii waldaan keenya borii ka'ee biyya lafaa irratti akkasuma warri waldoota hundumaa keessatti waa'ee saba keenyaatu dungoo qabsiifnee guyyaa special national gadda keenya beeksisuudhaaf waa'ee saba keenya waldooti keenya waldaan keenyas membarii waldaa kanaa wanta taatee fi borii kaatee waa'ee saba keenya kadhachuu fi dungoo qabsiisuu fi waan barbaachisaa ta'e gochuudhaaf maree gochuudhaafis immoo waldaan keenya murteeffattee jirti. Akkasumas kanarraa kan arganne naannoo kana kan jiran Oromoota akkasumas waa'ee saba isaa kan itti dhaga'amu bor waldaa keenyatti argamee waa'ee saba keenya kadhachuu fi fuula waaqee duratti bo'uudhaaf waamicha goonee jirra jechuudha. Kanaafuu karaa numti waa'ee saba keenya baasuun irra jiru karaa amantii yoo ta'e waaqayyo fuulduratti dhiyeessuudha. Nuti kan itti amannu waaqayyo sagalee isaatii iyyaa ani immoo iyya keessaniif deebii nan kenna waan jedhuuf sagaleen waaqayyo rakkoo keessa jiru kana roorroo keessa jiru kana dhiibbaa keessa jiru kana baasuu kan danda'u akka amantii kiristiyaanaatti waaqayyoodha. Waaqayyo immoo karaa qaba. Saba keenya dhiiga dhangala'aa jiru irreechaa irratti iddoo adda addaa irratti kumaatamatti saba keenya dhumaa jiru kun baay'ee waan nu gaddisiisee fi waldaan keenya guyyaa borii guyyaa gadda isheetti dhiyeessisuudha. Guyyaa fuula waaqee dura teessee waa'ee saba keenya fuula waaqee duratti dhiyeeffattuudha. Kanaafiyyuu dhugaanumatti yeroo kanatti nus immoo karaa intarneetii karaa feesbuukii dhaamsa adda addaattis namoota keenyatti dabarsineerraa boolii wajjin kadhachuudhaaf waa'ee saba keenya kanarra jirra jechuudha. Eessatti gaggeeffama sagantaan kun? Waldooti keenya biyyoota jiran keessatti fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti, Awurooppaa keessatti, biyyoota adda addaa Afrikaa keessatti, Keeniyaa keessattis akkasuma waldooti keenya meembariidha.
iddoo hundumaa irratti membarii warri ta'an kun irratti xalaa barreessinee ergineerraa atattamaan waa'ee saba keenya guyyaa special day jennee qabnee waaqayyoon itti kadhannuudha boo'icha waa'ee saba keenya yeroo itti boonyuudha sabni keenyas iddoo kanatti qophaa'aa jira waldooti keenya jechuudha. Sagantaa kanarratti maal gochuuf deemtu maanni wanti hojjetamu? Tokkoffaa waaqayyo fuulduratti dhiyeessuudha. Waaqayyo waa'ee yeroo sabni isaa akkas hacuucamee, sabni isaa akkas dhiitamee, sabni isaa akkas ajjeefameedhu, sabni immoo garaa qulqulluudhaan fuula waaqayyo duratti inni waaqayyo hiikaa qaba. Tokkoffaa waaqayyo hin hiikaa, waaqayyo iyya saba keenyaa hin dhagaa, waaqayyo akkasuma saba Israa'eliin yeroo inni Ijipti keessa ture rakkoon irra jiru, gidiraa irra jiru dhagayeetu saba kaaseef, waaqayyos immoo saba keenyaaf nama akka inni kaasu, saba keenyaaf immoo waaqayyo mul'ata akka inni kennuu fi waaqayyoon kadhannaa akkasumas immoo kadhannaa guddaa ta'e maal barbaachisa saba keenyaaf kan jennu karaa gargaarsaas immoo waldoota addunyaa wajjin mari'annee waan gochuun irra jiru irratti atattamaan saba keenya bira ga'uudhaa fi saba keenyatti akka dhaga'amuudhaa fi moorii saba keenyatti dhaga'amee waan gochuun irra jiru karaa waldaa kiristaanaa goona kan jenne sagantaan kun boordiin waldaa tokkummaa addunyaa baaseedha. Kanaafuu jala hiriirree waan isaan gochaa jedhan irratti dhaggeeffannee goonaa jechuudha. Dhaamsi dhumarratti dabarsuu barbaaddan jira? Dhugaadhumatti fayyaa gaaffii bodhaabasaa gaaffii nu gaafattan kanaa fi gooftaan isin haa eebbisu. Egaa dhaamsa nuyi qabnu sabni keenya lafa jirutti hundumaatti harka ol qabatee fuula waaqayyo duratti boo'uun yeroo ammaati. Deebiis immoo kan kennuu danda'u waaqayyo tokkicha waan ta'eef sabni keenya waaqayyoon akka kadhatu harka ol qabatee jaalala isa dhugaatiitiin waan barbaachisaa ta'e wal dhageenyee gochuu akka dandeenyu immoo waaqayyo nu gargaaru jedha. Hedduu fayyaa ta'a. Galatoomaa eebbifamaa. Egaa daawwattoota keenya dhaamsa gabaabaa luba Alamuu Somboorraa dhaggeeffataniin akka itti gammaddan abdii qabna. Luba Alamuu maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu galatoomaan jedha. Qophiin keenyarraas asumaan xumurama.